kun ardii miidiyaa neetworkii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nageenyi rabbii bakka jirtan isin qaqqabu. Jalqaba irratti hangafoota oduu dursuudhaan oduu keenya karraaf qabanne isin biraan geenya nu wajjin tura. Loltoonni Itoophiyaa dhuma bara 2024tti Somaaliyaa gadhiisanii bahu. Koomishiniin marii biyyaalessaa hirmaachisummaa fi walabummaa isaa akkasumas adeemsa filannoo hirmaattota marii biyyaalessaa ilaalchisee qeeqa jabaa irratti ka'aa jirus boqonnaa marii ajandaa walitti qabuu jalqaba Finfinneetti gaggeessaa jira. Boosetitti dhibee koleeraatiin lubbuun namaa darbuun dhagahame. Itoophiyaa keessatti hanga dhuma bara 2023tti namoonni miiliyoona 3 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'uu dhaabbata godaantota idil addunyaa IOM gabaasaa dhimma buqqa'iinsa biyyoolessaa irratti xiyyeeffatee baasu irratti ibseera. Waraana Gaazaatti gaggeeffamaa jirutti muudachuuf Israa'el wixinee waraanaa dhaabuu haaraa Hamaasiif dhiyeessuu ishee pirezidaantii US Joe Biden kaleessa beeksisan. Sana duras pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin akka to'atamaniif ajaja dabarseera. Somaaliyaan loltoonni Itoophiyaa hundi haga dhuma baatii muddee 2024tti Somaaliyaa gadhiisanii akka bahan akka eegduu gaazexeessaan VOA Haaruun Maaruuf gorsaa nageenyaa biyyaalessaa pirezidaantii Somaaliyaa kan ta'an Hussein Sheikh Ali waabeeffachuun gabaaseera. Akka gorsaan pirezidaantichaa jedhanitti Somaalitti ergamni ce'umsa gamtaa Afrikaa ergama Somaaliyaa keessaa qabu baatii muddeetti erga xumuree booda loltoonni Itoophiyaa qaama humnoota gamtaa Afrikaa durfamuun Somaaliyaatti bobba'an hin ta'an. Somaaliyaatti ergamni ce'umsa gamtaa Afrikaa hojii isaa baatii muddee keessa erga xumureen booda humnoonni biyyoota afurii Jibuutii, Keeniyaa, Ugaandaa fi Burundii irraa dhufan erga akka fudhatan ibsameera. Ammajjii bara 2024 Itoophiyaa fi Somaalilaandii walii galtee hubannaa ulaa galaanaa erga mallatteessanii booda hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaa fi Somaalii gidduu jiru boora'eera. Addis Istaandartu gabaase. Tamsa'ina dhibee koleeraa godina Shawaa Bahaa aanaa Booseti keessatti mudatee lubbuun namoota 3 yommuu darbu namoota 200 ol irratti argamus BBC'n gabaaseera. Itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa Booseti obbo Mokkonnan Asaffaa dhibichi akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 14/2016 aanicha keessatti mul'achuu eeruun namoota 240 irratti argamuu isaanii fi isaan keessaa 179 fayyanii manatti deebi'uu himaniiru. Adaadaan isaanii dhibee koleeraan qabamanii yeroo ammaatti buufata fayyaa magaalaa Boolee keessatti yaalamaa akka jiran kan himan jiraataan tokko hanga ammaa daa'imman 4 dhibichaan lubbuun darbuu dubbatan. Olluma keenyayyuu ijoolleen 4 lubbuun darbartee jirti. Daa'imman kun waggaa 1 hanga 10 gidduu kan jiranidha jedhan. Haa ta'u malee itti gaafatamaan waajjira fayyaa aanaa Boosetii obbo Mokkonnan daa'ima tokko kan umuriin waggaa 8 ta'ee ala kan lubbuun darbe umuriin waggaa 15 fi 23 akka ta'e eeraniiru. Gabaasni kun akka agarsiisutti kanneen buqqa'an keessaa harki caalaan dhibbeentaa 69 kallattiidhaan wal dhabdee waliin kan wal qabatu yoo ta'u kanneen dhibbeentaa 17 ta'an sababa hongeedhaan dhibbeentaan 9 taateewwan haala qilleensaa kanneen akka lolaa, sigiga lafaa fi
ibiddaan buqqa'an. Naannoo Tigraay buqqaatota biyya keessaa baay'inaan kan keessummeessuun sadarkaa jalqabaa irraa kan argamtu yoo ta'u, kunis adda durummaan sababa waraanaatiin kan mudate ta'uu ibsameera. Gama biraatiin naannoo Sumaaleen namoota sababa hongeen buqqa'an hedduu akka keessummeessitu ibsameera. Komishiinichi walgahii ajandaa walitti qabu kun konfiraansii marii biyyaalessaa waliigalaa dhufuuf qabxiilee marii adda baasuuf kan akeeke ta'uu beeksiseera. Haa ta'u malee adda bilisummaa Oromoo, Koongiraansii Federaalaa Oromoo dabalatee dhaabbileen siyaasaa ijoo biyyattii adeemsa hundeeffama komishiinichaa fi hirmaachisummaa marii kanaa haqa qabeessaa miti jechuun adeemsa marii kana irratti hirmaachuu irraa of qusataniiru. Dhimma kana ilaalchisee miseensa koree hojii raawwachiiftuu KFO kan ta'an Sultaan Qaasim baatii tokkoon dura turtii Addis Istaandaard waliin taasisaniin paartiin isaanii sababoota garaagaraan bu'aa qabeessummaa marii kanaa irratti akka hin amanne himan. Obbo Sultaan mariin biyyaalessaa mootummaan ittiin fiigaa jiru kun furmaata hin fidu jedhan. Manni murtichaa akka jedhutti geggeessitoonni kun waraana keessatti hirmaataniin wal qabatee yakka waraanaa fi namoomaa raawwachuu shakkamaniiti murteen kun itti darbe. Dhimma kana ammoo hordofaa kan jiran abbaa alangaa olaanaa mana murtii yakka idil addunyaa kan ta'an Kariim Asaad Ahmed Kaanii jedhamu. Kariim Kaanii iyyata dhaddachaa mana murtii yakka idil addunyaa irratti dhiyeessaniin muummeen ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu fi geggeessaa Hamaas kan ta'e Yahyaa Sinwaar yakka waraanaaf namooma raawwachuu isaanii ragaa amansiisatu jira jedhan. Geggeessitoonni Hamaasii Ismaa'eel Haniyyaa Muhammad Al-Masrii akkasumas ministeerri ittisaa Israa'el Yo'av Galantaa yakka waraanaa fi namoomaan himatamaniiru. Ofii abbaa alangaa mana murtii yakka idil addunyaa Kariim Kaanii eenyudha? Israa'el Eden Biraahii keessatti dhalatan. Abbaan isaanii Dr. Saad Ahmed lammii Paakistaan yoo ta'an, haati Kariim lammii Biriitaaniyaati. Kariim Kaanii bara 1992tti barnoota seeraan digirii argatanii hojii galan. Ogummaa seeraan muuxannoo waggaa 30 olii kan qaban yoo ta'u, ogeessa seeraa idil addunyaa fi abukaatoo mirga namoomaatis. Abbaa alangaa ta'uunis waggoota hedduu tajaajilaniiru. Sadarkaa biyyaa fi idil addunyaatti namoota miidhamaniif abukaatoo ta'uu mana murtii dhaabatanii falmaniiru. Gorsaa seeraa ta'uunis tajaajilaniiru. Mana murtii yakka idil addunyaatti dhaddacha akka dhaddacha idil addunyaa Ruwaandaa, dhaddacha idil addunyaa Yuugozilaaviyaa kan Koolombiyaa, Libaanosii fi Seeraaliyoonii irratti hirmaataniiru. Waraana kanatti xumura gochuun yeroo isaa amma kan jedhan Baayiden Hamaas yaada haaraa Israa'el dhiyeessite kana akka fudhatus gaafatan. Yaadi waraana dhaabuu kun gulantaa sadiin kan hojiitti hiikamu ta'uun kan ibsame yoo ta'u, marsaa jalqabaan waraanni ji'a 6 dhaabbatee loltoonni Israa'el Gaazaa bakka namoonni itti heddummaatan akka bahan kan jedhudha. Deeggarsi namoomaa heddumminaan Gaazaa akka seenuu fi namoota butaman muraasaaf lammiilee Filisxeem mana hidhaa Israa'el wal jijjiiruu kan jedhus jira. Yeroon booda Gaazatti waraanni guutumatti dhaabbatee Gaazaa deebisanii ijaaruu kan jedhutti geessa. Hamaas yaadicha waan gaariidha
jechuun ibseera. Pirezidaantii Joo Baayiden kaleessa caamsaa 31 Waayit Haawusii akka ibsanitti marsaa jalqabaan dhukaasni dhaabbatee humni waraanaa Israa'el Gaazaa bakka namoonni itti heddummaatan keessaa akka bahuuf namoota Hamaas butee Filisxeemota mana hidhaa Israa'elii jiran wajjin wal jijjiiruun akka geggeeffamu kaasan. Kun dhugumatti yeroo murteessaadha. Hamaas dhukaasni akka dhaabbatu akka barbaadu ibseera. Hamaas gara saarraa dhukaasa dhaabuu barbaaduuf dhiisuun isaa kan ittiin baramu kun carraa gaariidha jedhan Baayiden. Dhukaasa dhaabuun kun deeggarsi namoomaa caalmatti Gaazaa akka seenuuf carraa guddaa kan banu ta'uu ibsuun guyyatti konkolaattonni 600 deeggarsa Gaazaa akka seensisaniif carraa akka banu dubbatan. Gulantaa lammaffaa irratti loltoota Israa'el dabalatee namoonni Hamaasiin butaman hundi gadi lakkifamu. Yeroos dhukaasa dhaabuu kan jedhu gara guutummaan waraana dhaabuutti ceha jechuudha. Barreessaan olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antoonii Guuteres gammaduu isaanii ibsuun Gaazatti waraana dhaabuun yeroonsaa amma jedhan. Inisheetiivii Pirezidaantii Baayiden nan jajjabeessa qaamoleen hunduu carraa kanatti fayyadamanii dhukaasa akka dhaaban, namoonni butaman akka gadi lakkifaman, deeggarsi namoo dhorkaa malee akka Gaazaa seenuuf baha giddu galaatu, nagaan waaraan akka jiraatu akka mirkaneessan jajjabeessa. Joo Baayiden wayita wixinee waraana dhaabuu haaraa kana ibsanitti marsaa jalqabaaf lammaffaa irratti walii galuu fi mariin gaggeeffamuu ulfaataa ta'uu akka malu eeraniiru. Gulantaa sadaffaan wixinichaa ammoo lammiileen Israa'el butaman harka Hamaas jiran kan du'an yoo jiraatan reeffa isaanii akka deebi'u akkasumas deeggarsa US fi hawaasa idil-addunyaan Gaazaa deebisanii ijaaruun akka geeffamu kan jedhu of keessaa qaba. Baayiden dubbii isaanii keessatti qondaalotaa fi uummata Israa'eliif ergaa dabarsaniin carraa kana dhabuu hin qabnu jechuun karoora haaraa dhiyaate akka deeggaran waamicha dhiyeessan. Muummeen ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu gama isaaniin Hamaas hanga dhaabamsiifamutti waraana akka hin dhaabne dubbatama. Hamaas waraannis ta'ee humna bulchiinsa deebi'ee Gaazaa keessa akka hin dhaabbanne barbaadu. Kana hanga milkeessanitti duubatti akka hin deebine dubbatan. Joo Baayiden garuu Hamaas ammatti dandeettii fi humna waraanaa ittiin haleellaa jabaa geggeessuu hin qabu jechuun Hamaas dadhabuu ibsan. Hamaas gamasaan karoora haaraa dhiyaate kana ija gaariin akka ilaalu ibse. Hamaas duraanis gaafataa kan ture waraanni guutumaan akka dhaabbatu, loltoonni Israa'el Gaazaa keessaa akka bahanii fi Gaazaa deebisanii ijaaruu kan jedhudha. Qondaala bulchiinsa Filisxeem kan West Baankii kan ta'anii fi karoora haaraa dhiyaate arguu himan tokko ammayyuu Israa'el guutumaan waraana dhaabuu kan jedhuuf loltoonni Israa'el guutumatti Gaazaadhaa bahuu wabii wanti kennu keessaa akka hin jirre himan. Sanadi gulantaan Gaazatti waraana guutumatti dhaabuu qophaa'ee karaa Qatar Hamaas bira gahuun ibsameera. Oduun har'aaf qabannee kanumaa waan nuuf duukaa turtaniif galatooma. Warri haaraa gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti dhuftan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan maatii Ardii Miidiyaa Neetwoorkii ta'a.